guys, akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoon sinin jedha. Dhaamsa cimtuu tokko shamarran keenyaaf dabarsuun barbaada jechuudha. Warroota onlaayiniidhaan nama bartanii deemtanii lubbuu keessan dhabdaniif dhaamsa cimaadha jechuudha. Obboleettiin keenya tokko jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu hojjetadhee akkuma nama kamiyyuu hojjedheen of jijjiirettee biyyaa baatee jechuudha. Turtii waggaa 4 booda garuu dargaggeessa wayii karaa feesbuukiitii wal barte. Achiitii turtii ji'a ja'a booda immoo gurbaa kana galee arguun qaba jetteetu gara biyyaa galtee jechuudha. Gaafa ishiin gara biyyaa galtuu gurbaan galtee qabeenya ishee hundaa gurgurteetu gara gurbaa kanaa deemti jechuudha. Gaafa gara gurbaa kanaa deemtu gurbichichi immoo durumayyuu mana kireeffateeti kan inni ta'aa jiru jechuudha. Achiitii gurbaan kun maal godha gaafa gara mana isaa ishee geessu halkan dhokseetu ishee galche warra gibbii dhokseetu ishii gara mana isaa geeffatee jechuudha. Gaafa gara mana isaatii ishii geeffatu halkanuma gaafuma mana isaatti ishee geesse sana mucayyoo kana kalee ishii keessaa baasee reeffa ishee achumatti fooxaadhaan marmaree kalee ishee qabeenya ishee fudhateetu barriitti qollofee bayee sokkee jechuudha. Isaan booda torban tokko booda erga intalli kun raammoftee torban tokko booda gibbiin itti xiraa'e warra gibbiitti jechuudha. Maaltu xiraa jedhaniitu poolisii bilbilaniitu mana inni kireeffatee taa'u kana cabsanii gaafa bananii ilaalanii namatu du'ee achi keessa ciisee jira. Achiitii gaafa reeffa sana ilaalanii warri manaa sirrifatanii maaliifi nama hin beeknedha waan ta'eef jechuudha. Sinigalee inni immoo durumayyuu gaafa mucayyoo kana gara mana isaa gaafa geessu halkan dhoksaadhaan ishii galche mana isaatti jechuudha. Achitti hirrifataniitu gurbaa kana akkamitti arganna jedhanii yeroo yaalanii aggaxaamii ta'ee gaafa waaqayyoo isa saaxilu gaafa dhugaan isa saaxilu warra manaatii fi karaa mana baankii birrii mana kiraa galcheefi ture jechuudha. Achiiti rasiitii sana qabataniitu gaafa mana baankii deemanii bilbila isaa achirraa argatan jechuudha. Karaa rasiitii sanaatiidha kan mana baankii deemaniitu bilbila isaa argatan jechuudha. Bilbila isaa argatanii poolisoonni gaafa itti bilbilanii gooftaan mucayyoo ajjeeseetu naannoo achuma siqeetu immoo naannuma sana mana kireeffatee jiraata ture. Achiiti gaafa qabamu kanammoo mana dhugaatii taa'ee jechuudha. Nama ajjeeseetu mana dhugaatii taa'ee otoo inni caffaraa jiruuti poolisoonni deemanii qabanii jechuudha. Yaa shamarran nama maalummaa isaa hin beekne tokko dhaxxee maatii kee tarkaanfattee dhaxxee itti galtu lubbuu kee akkatti dhabda. Gurbaan kun kalee ishees keessaa baasee gurgurate. Maaliif akkana goote jennaan ani nama haadha manaa qabudha, nama ijoollee iyyuu qabudha. Haadha manaa kiyyatu na jalaa dhukkubaayyuunan ittiin akkamsiifachuuf jedhe tanan kalee ishee keessaa baasee tanan gurguree jedhe. Inni du'e bada inni jiru garuu inuma nyaata. Dhaggeeffadhaa. Alaa galchee mana kiraa keessatti ajjeesee kalee ishii lamaan keessaa baafatee mana kiraa keessatti ajjeesee barriitti qollofee biraa bade. Gadda onnee nama cabsu. Adaraa keessan of eeggadhaa shamarran keenya. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Ani nagaa kooti isin akkam naa jirtu isin jecha warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taata subscribe gochuun maamila keenya taasisan jedha. Egaa kaa obboloota koo gocha suukaneessaa gocha laphee namaa cabsu waan gurratti dhaga'uu namatti hin tolledha. Obboleettii keenya tokko akkuma viidiyoo amma dhageessanitti obboleettiin keenya tokko biyya alaatii galte. Waggaa 4 biyya alaa kana hojjettee akkasuma immoo hiriyaa jettee namuma isheen duraan hin beekne qaaman hin beekne tokko hiriyaadha jettee gara feesbuukiitti janajjanaa turte. Erga gara feesbuukiitiin janajjanaa turteen booda waggaa 4 kana biyya ormaa teessee ka'ee tan deemee galee arga jettee kaatee mucaa kana arguudhaaf gara biyyaa galte. Kaatee erga gara biyyaa galteen boodatti mucayyoon kun qabeenya wanna qabdus akkasuma immoo mucaa kana arguudhaafis waan barbaaddu fi qabeenya ishees fudhattee gara mucaa kanaa sokkite. Gaafa gara mucaa kanaa sokkitee jettu mucaan kun galgala fuudhee gara mana kiraa keessa taa'a. Mana kiraa kanatti hin galate.
erga gara mana kiraattiin galateen booda halkan fuudhee jechuudha akka warri manni warra kiraatis hin agarretti halkan fuudhee mana kiraasan keessatti galfate. Erga galfateen booda mucayyoo tana ukkaamsee ajjeesee kalee ishee lamaan keessaa baafatee akkasuma qabeenya wanta isheen qabdus fudhatee balbala ajjeesee balbalatti qollofee biraa sokke. Mucayyoo kanaa namni wanni ishee beekan hin jiru manatti qollofee deeme waan ta'eef amma torbee tokko guute. Gaafa torbee tokko guutuu manna kiraa keessatti kaan beektanii erga namni du'ee namni torbee tokko guute jechuun erga du'ee ina jaha. Ilmi namaa kun jechuudha gaafuma jirru bareedna malee gaafa du'e ina joofna. Mucayyoo kana waan xajaa jedhanii baay'ee shakkaa turan warri gibbeetis akkasuma immoo erga shakkaniin boodatti ka'anii gadi balbala isaa san shakkanii akka malee ajaan isaa akka malee achi keessaa taanan poolisii yaamanii balbala kana barsiisan. Gaafa balbala kana barsiisanii namni kun baay'ee rifatan. Mucayyoon kunis wanta achi keessatti isaan gibbii kan keessa galtuu miti. Baay'ee rifatanii turan. Duutuudha. Reeffa du'aatu achi keessa jira. Egaa akkanumaan jiru dhugaan namaa tuni yoo dhugaa qabaatte dhugaan kee hin baduu akkuma fe'es ta'u yoo attaallalamtes yoo waan barbaaddes taate garuu dhugaan kee yoo dhugaa qabaatte yoo dafqa qabaatte yoo dhugaa waaqayyo irraa qabaatte dhugaan ta'e hima baati. Inuma namni sullee sii qaba. Egaa ka mucaan kun akkuma ishee ajjeeseen gara sokkee jira jechuudha. Kalee keechaa baafates gurguratee ofiisaatii mana kiraa gara biraatti qabatee fataa jedhee iddoo mana nyaataatti fataa jedhee iddoo mana bashannanaa mana dhugaatii wantoota akkasii kana jira. Yoo namni yoo gaafa dhugaa qabaattu mucaan kun kiraa manaa karaa baankitiin dabarseef jedhan. Yoo gara baankitiin dabarseef immoo wannoon hin baaf waan ta'eef lakkoofsi mucaa sanii hin baaf. Lakkoofsa mucaa sanii qabatanii poolisiin mucaa kana argatan. Gaafa qabanii arganii qabanii mana kiraallee gara biraatti fudhatee ture mucaan kun qabame jechuudha. Bakka dhugaatiitti qabame. Ishee ajjeesee taa'ee dhuga jechuudha. Ajaa'iba barri waanuma warra deemaa jiru kana waan bara kennutti deemaa jiru kana wallaalle. Dhugaa isheetu ishee qabe. Garuu immoo mucaan kun qabame maaliif baastee kalee kana keessaa jennaan maaliif ajjeestee jennaan obboleettii koo dhukkubaa obboleettii kiyoo dirree yaaladhee ajjeesee. Mee namni nama obboleettii fiitiin yaaladhee ajjeesu hin jiraa rabbii kee adiin kadhatu maali? Kara akkas ta'ee jechuudha. Garuu mucachi qabame. Mucaan qabamus mana hidhaa taa'ee nyaata. Ishee duuti santu bada. Obboleewwan kiyya shamarran akka ana biyya ormaa keessa jirtan. Adaraa keessan. Obboloota koo. Adaraa keessan. Isin nama janajjanuu baatammoo nama onlaayiniidha heerumuu baatammoo hojjechuu baatan. Isin yoo kan kaayoo qabdanii hojjechuu baana jettan ta'e adaraa keessan dhiira feesbuuk irratti dhufeen janajjanii. Janajjan ta'e maal gochaa wajjin galta? Maal gochaa isaayyuun beektu maal gootaa waliin deemta? Adaraa of eeggannoo cimaa godhaa kana of eeggannoo cimaa godhadhaa adaraa keessan obboloota koo. Nuti kan baaneef dalagachuudha malee dhiira barbaadaa fi miti irraa of qusadhaa. Dhiirri gaafa ati gaarii taate gaarumatti taa'ee si eeggata obboleetti koo jarjartee waan ibidda keessa seenin dardartee lubbuu ta'eef hin dhabsiisin. Namni bara kanaa qaata bineensa ta'e isin walirraan baratta waan ta'eef ilmi namaa bineensatti harka of kennite ati. Innaa mucayyoon kun carraan ishii du'aan addunyaa kanarraa boqatte. Adaraa wanti isinii dhaamu adaraa keessan of eeggadhaa. Dhiira takkitti itti hin kenninaa. Dhiiruma wanni tabaaltu itti hin kenninaa. Biyya keessas biyya alaas. Siqaayii meeqan jiraanna nuti ijoollee shamarranii kun. Ayyaa carraa keenya. Maaliif ta'e garuu carraan keenya?